Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii haaraa yuutootan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuu isin dagatina. Viidiyoo har'aa keessattis viidiyoowwan garaagaraa sooshaal miidiyaa irra jiran kan sagalee waaqayyoo akka nuti hubannuu fi adda baafannu kan nu godhan wantoota gaariin ta'anii soba ta'an immoo akka adda baafannu kan nu godhan akkasumas immoo kan ittiin bohaarru yeroo gaariin qabaannaa haga xumura sagantaa keenyatti waliin turanaaf feerraa keenya jaalalaati. Osoo Mangistuu Hayilamaariyaam biyya kana jiraate biyya kanatti hin taphattan waldaa sharaa. Hojiin sharaa akkuma argitu baajaajii abbaa luka sadii uwwisuuf gargaara. Hojii sharaa akkuma argitu. Obboleessi keenya kun hojii sharaa nuuf tareessa jira. Faayidaa sharaan itti fayyaduuf jechuudha. Akka armaan gaditti dubbachuudhaaf jira waan ta'eef sharaan maaliif akka fayyadu obboleessa keenya kanaa dhaggeeffannu. Abbaa luka sadii uwwisuuf gargaara. Hojii sharaa akkuma argitu yeroo gammachuu yookaan yeroo gaddaa wal jajjabeessuuf yookaan gammachuu jalatti ibsachuuf gargaara. Hojii sharaa akkuma argitu yeroo makiinaa feesaa midhaan fe'u yookaan mi'a fe'u akka bokkaan irra kun yookaan akka aduu hin nyaanneef gargaara. Malee mandara keessa yaatee dibatan qaba jettee sharaa waxxartee uummata hin doorsisin. Surree kee ofirraa baasiitii doorsisi. Suufii kee ofirraa baasii girgiddaatti fannisiitii doorsisi kana booda. Dibatan qabattee mandara keessa yaatee sharaa waxxartee ashaboon ittiin gurguratiin bishaan ittiin gurguratiin yoo dibata qabaatte akka sagalee waaqayyoo jedhutti uummata tajaajila. Kiristoos ana fakkaataa dheera. Dhuguma Kiristoosin fakkaachaa jirtu moo gabaa fakkaachaa jirtu. Osoo Mangistuu Hayilamaariyaam biyya kana jiraate biyya kanatti hin taphattan humbarta gadalaay yannaa taachuu libbi dikaa. Balatti bade lammiitu baasa. Waan sirrii jedhe. Daldaltoonni nurraa dhaabbadhaa. Warri namoota amantoota goyoomsan dhaabbadhaa dhiisaa. Warri maqaa waaqayyootiin warri maqaa wangeela kanaatiin warri maqaa wangeela kanaatiin saba waaqayyoo goyoomsitanii dhiisaa. Maqaa kanaanii maqaa wangeela kanaanii hin goyoomfamu sabni waaqayyoo. Wangeela kana keessa jireenya jira. Wangeela kana keessa dhugaa jira malee kuni isattiin saba waaqayyoo goyoomsan miti. Kana fayyadamanii isattiin waa gurguran miti. Kun biizinesiif miti. Kun jireenyaaf malee. Kun qarshiitti jiruuf miti. Kuni namootaa fi oduu misiraachuu lallabuudhaaf malee jechuudha. Maqaa kanaatiin hin daldalinaa. Please hin daldalinaa. Beektu akka gatii keessan argattan beektu. Akka dhumarratti waaqayyoo gatii keessan isiniif laatu beektu. Akka galtan beektu. Warra akka zayitii gurguran warra akka bishaan gurguran maal kana irratti kadhatanii gatii masaa ittiin bitatan laachuuf hin danda'ama ture. Egaa inni guddaan ani beekaa namoota baay'ee boru waan nuti dhufuun beeknu waan ta'eef yookiin waaqayyo nu gasha waan ta'eef amma dabnee hojjetannee galla warra jedhanii hamma kanaatti jechuudha. Boru waan dhufuun beektanii amma dafnee hojjetannee gallaa jettanii gurgurannee sooromnee dafnee gallaa mana keenyatti jettanii lafatti galtanii iyyuu hin qabdan. Gatii keessan uumammattu waaqayyo isin inni isu jechuudha. Kanaaf inni kaani waan biraatiin haa ta'eyyuu nama goyoomsuu danda'a. Isin garuu maqaa waaqayyootiin nama goyoomsitu jechuudha. Isin garuu maqaa wangeelaatiin saba goyoomsitu. Sabni wangeelan beeku jettanii goyoomsitu jechuudha. Saba rakkatee, saba rakkina keessa jiru, saba yaaddoo keessa jiru. Maqaa wangeelaatiin goyoomsitu maqaa waaqayyootiin jechuudha. Dhiisa qalbii keessan jijjiiradhaa. Kottaa waaqayyoof jiraadhaa. Isa tajaajilaa. Amanamummaatiin isa tajaajilaa. Kana waldaan Kristaanaa irratti dammaqee warroota akkasii amantii maqaan bakka bu'aan jedhamu yeroo tokko nu arrabsiisaa sagalee waaqa arrabsiisaa yeroo maqaa waaqa arrabsiisaa yeroo waan ta'eef warra akkasii bira dhaabachuus hin qabnu. Sabi keenyas kana nu baruu qaba. Gaafa otoo nu beekin poostarii keenya baasanii nu gaafa bira hafnu kana nu baruu qabu iddoo akkasii. Jiru baay'ee jiru malee. Kan keessa kan jirtu jirudha. Isaan kana dhabamsiisuun hin danda'amu. Dhabamsiisuun hin danda'amu. Amma isaan lafuma biizinesii waan ta'e beekaniitu hojjechaa jiru jechuudha karaa biraa. Akkasitti yaadaa beekanii hojjetu. Dhabamsiisuun hin danda'amu galu. Sababii isa macaafa qulqulluu raajoonni sobduun gara dhumaa hin qabu waan jedheef isa macaafa qulqulluun jedhe hambisuudha. Isaan nama hambisuu jechuun isa macaafa irraa hambisuudha. Qoyaa bire asirratti. Baay'ee raajoonni sobduu kuni amantiin qabani baay'ee. Amantiin isaaniis kiristaana miti. Isaanillee warra lammaffaa dhalate miti baay'ee. Warri raajoonni sobduu kuni warra gaangistariidha. Warra hanna beekanidha. Warra siistamii hannaa baratee dhufedha. Isaanii warra hanni akkamittiin akka hatamu baratanii warra dhufanidha malee
warra lammaffaa dhalatanii warra wangeela baratanii warra Gooftaa Yesuus Kiristoosiin odoo misraachoo isate mootummaa Waaqayyoo kana warra lallaba miti isaan warra akkasumaaniiti. Mee utuma isaaniin wangeela gaafataniin iyyuu isaanii wangeela hin beekan wangeela isinitti himan barsiisa kiristaanaa barsiisa waldaa kiristaanaa isinitti himan hin beekan waan ta'eef maal beekure hanna beeku maqaa Waaqayyootiin hatuu beeku afaan haaraa sasobaa dubbachuudhaanii saba Waaqayyoo goyyomsuudhaanii kiisii amantootaa hatuu qofaadha kan isaan beekan. Warri waldaa onlaayinii warri iimoo dhaggeeffadha. Keessumaa raajonni lafatti isaaniif dadhabamee waldaa naannoo garaagaraatti isaaniif dadhabamee amma immoo iimoo irratti ba'anii waatsaappii irratti ba'anii teelegiraamii irratti ba'anii hanna isaanii gaggeeffachaa jiru waan ta'eef jechuudha. Kun fakkeenya gaariidha viidiyoon kun jechuudha. Waliin haa hordofu. Sagantaa onlaayinii jettanii waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa walitti raajaa kan oolu. Waaqayyo siin taatu naan jedhee. Waaqayyo Siin taatu naan jedhee. Dhageessanii Waaqayyo siin taatu naan jedhee itti dubbate. Egaa gaa'ela akkasitti diigoo jechuudha jarri kun. Waaqayyo nama inni wajjin jiraatu nama inni wajjin jaallatee jiru isheen kun siin taatu ittiin jedhanii raajonni sobduun itti raaju itti dubbatu jechuudha. Waaqayyo gaa'ela diiguu hin jaallatu matumaa hin jibbaa jechuudha. Waaqayyo wanta walitti fideenyutu diiguu danda'a jedha macaafni qulqulluun. Wanti takka raawwatee already ta'eera jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas wanta hin jenne raajiin akkamittiin deeggaruu danda'a. Raajiin salaatii macaafa qulqulluu wajjin wal deeggara malee macaafa qulqulluu wajjin waliin faallessuu jechuudha. Agartanii warri onlaayinii irraatii waa'ee haadha manaa keessanii waa'ee abbaa manaa keessanii waa'ee hiriyaa keessanii raajii sobduuraa dhaggeeffatan jireenya keessan diigaa jirtu. Adda baafadhaa qoradhaa. Waaqayyo wanta ijaaruuf jedhe wanta namoonni lama walii galanii hin diigu. Waaqayyo wanta namoonni lama wal jalatanii itti walii galan hin jabeessaa jechuudha. Garuu dursee dubbachuu danda'a. Garuu ergii gaa'elli hundaa'e booddee gaa'elli ta'eera. Waaqayyo immoo gaa'elli ijaaramee akka diigamu hin barbaadu. Fala itti barbaadaa jedha malee jechuudha. Kanaafi raajii sobduu gurra keessan hin ergisanaa fi qooda kanaa sagalee Waaqayyoo dubbifadhaa jireenya keessan Waaqayyo wajjiniin adeemsifadhaan isiniin jedhaan. abbaa manaa fi haadha manaa adda baasaa kan ooltu garaa keef jettee gaa'ela namaa kan diigdu sobduun hattuun haati garaa kun sitti hima ammaa kaasii lafa jettu dhaabbadhu. Rifeensa kee irratti kan hojjetame sirratti kan daggame. Abuna maalitati? Abuna toshaa. Abuni toshaa akkamittiin adda baaftee lattee? Karaa tajaajiltoota. Karaa tajaajiltoota. Afurri toshaa karaa maaliitti galte jennaani karaa tajaajiltootaan itti galee jedha. Tajaajiltoota warra kam? Yaadditaa tajaajiltoota warra kamiin itti gala afurri hamaan afurri tolchaa kun jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma seexanni raajota sobduu fayyadamaa jira jechuudha. Agartanii? Akkam goote karaa tajaajiltoota? Akkam goote? Isheetti raachistee? Maal jechisiiftee? Siin ta'uu dhiisettanii gama tajaajilaa akkanii booshee akkamittiin tajaajilaa keessatti asirratti raachi? Amma seexanni raajota sobduu keessa gortee dubbii ishee isa barbaaddu isa namoota jireenya namaa diiguudhaaf barbaaddu dubbatachaa jirti jechuudha. Silaa hin dammaqnu. Dammaqaa jedhama garuu hin dammaqu. Raajiin abbaa haadha manaa isaatti dubbata. Maali jedhee kuni hin ta'u gaa'elli kun siif hin ta'u jedheetu dubbata. Kan kanatti dubbachiisu immoo seexanadha. Maal jedhee gaa'ela kana diiguu barbaade jechuudha. Kana diiguu duwwaayyuu miti hafuura hamaa isaatti galchee jechuudha karaa raajii sobduu kanaa. Raajii sobduunii seexana namatti gashiti. Raajii sobduunii jireenyi namaa diigdi. Raajii sobduunii kunoo hafuura hamaa wajjin akkati jireenyi kee waliin xaxamee ofii keeyyuu rakkattee akkati jiraattu gooti jechuudha. Kunoo gara bu'aan raajii hawwu, bu'aanii dinqii hawwu, bu'aanii sagalee Waaqayyoo dhiisanii akka xonqaayii olii gaddeemanii waldaa naanna'anii raajii duwwaa dhaga'uun bu'aan isaa kanadha jechuudha. Kanaaf wangeelli qofaa yoo dhageenye fayyina. Qorichi inni ta'e qoricha kan ta'e isa kana duwwaadha.
qoricha kan ta'e isa kana qofa duwwaa. Kanaaf sagalee waaqayyoo haa hordofnu haa barannu waldaa sirrii haa barbaadannu. Raajota sobduu warra sharaa waxaran warra sharaa ijaarratanii hatuudhaaf saamuudhaa fi yeroo hundumaa nama dheebotee jiru nama kadhannaa barbaadaa jiru nama raajii barbaadaa jiru eeggatanii inni isaan akka kanatti godhan kuni seexanatu itti fayyadamaa jira jechuudha. Irraa keessa maaloo dammaqa. Akkuma kana gootu akkuma tuuma tajaajilsiif ture isiniin jiru jiru haala nan jedhee sinaayyuu isiniin jiru dhaamsa'u eessa jiru jarri kun tajaajila afurii tolchaa keessatti eessatti fayyadamtu eessa jirta? Online. Afurii tolchaa kun online. Eessa jiru jarri kunii online. Online jechuun imo WhatsApp, Telegram, baay'ee nama gaddisiisa. Mee of qoradhaame. Mee namoota isin tajaajilanii adda baafadhaa. Mee namoota yeroo hundumaa isin affeertanii adda baafadhaa. Mee namoota inni kun raajiidha abaluu waamadhaa namoonni isin jedhanii adda baafadhaa. Mee gaafadhaa, mee qoradhaa, mee waldaa isaa adda baafadhaa. Eessa tajaajilaa? Waldaan beekamtii laatteettii fi waldaan beektiin namoonni beekuun nama duratti kabaja qabaa. Tajaajilli isaa ija qabaa wanta jedhu please adda baafadhaatii raajota warra isin tajaajilu waamadhaa. Ergaan kun warra online irra jiraniifidha jechuudha. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Lamaffaa Qorontos boqonnaa 11:13 kaasee akkas jedha jechuudha. Jarreen akkasii kuni ergamoota sobaati. Hojjettoota nama goyyomsan ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaaf warra wallaalchifatanidha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf isaan wallaalchifatuuf kun waan dinqisiisu miti. Kanaaf hojjettoonni isaas hojjettoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatan kun waan guddaa miti. Gara dhumaattis waan hojii isaaniitiif ta'u argachuudhaaf jiru jedhu. Sila kaaseen ture. Jiru beeku jarri kun waan hojii isaaniitiif ta'u waan isa hojjechaa turan jalina namarratti hojjechaa turanii akka ijaan argatanii beeku waan ta'eef obboleessi keenya faarfataa Abrahaam Taarrees dubbateera. Anis beekaa jedhe. Warra zayitii gurguran warra akka bishaan boru waan nuti fumbeen waan ta'eef ofii waaqni gashe waan ta'eef amma dannee hojjetannee kana horeedha jiru. Agartanii sagalee waaqayyoo maal jedha turratti? Gara dhumaattis waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiru isaan kana beeku. Waan hojii isaaniitiif jiru akka argatan beeku waan ta'eef amma hojjetannee galla amma dafnee qarshii walitti sassaabannee wanta jireenya keenyaaf ta'u hojjetannee dafnee baanaa jedhanii kan isaan hamma kana namootatti taphatanii jechuudha. Online irrattis lafattis sharaa jalattis inni isaan saba waaqayyoo saamanii fi kanaafidha jechuudha. Adiraa waaqayyoo saba nanaa dammaqaa adda baafadhaa. Waaqayyoo inni si uume akka itti si jiraachisu beeka. Waaqayyoo inni si uume akka itti jireenya kee gaggeessu beeka waan ta'eef raajota sobduu warra seexanaan gaggeeffamaniin jireenya kee hin jeeqin. Kottu meeti fiigi kottu inni shamisiisuu qabdeetti kun fiigi kottu achuma dhaabadhu. Waan gurguddaa baay'ee sirratti argaa jira. Baay'ee dhamaataa inni hojjettee fi inni ati jiraattu waliin argu. Namaa beekuma namaa qayyoo. Milikkita siif haa ta'u. Fuula kee kanarratti 32 argaa jira. Maaloodha 32? 32 ni maalidha fuula kee irratti argaa jira? 32 maani. Ilkaan kooti. Yes. Ilkaan kee 32. Sabni galata. Na dhaggeeffadhu. Natti himteettaa 32 ilkaan kee akka ta'e. 32 akka qabdu natti himteetta. Milikkita akka ta'uufitti ilkaan isaa 32 kan itti milikkita ta'uu isaati kunis. Akkuma hojii jarrii warra raajonni sobduunii bilbila kee nama harkaa fuudhanii sitti himanii kun milikkita siif haa ta'u jiran gaafati. Bilbila kanatti himi maal kun waan dinqiidha maalodha jettee nati gaafa akkasuma gaafati isa dinqisiifattu kana jechuudha. Isinitti namne maal jettu sabni? Buna wajjin dhugnee beekna? Wal arginee beekna? Bilbila kee natti himtettaa isin jedhan miti lakki. Namni ansi beekaa isin jedhe miti lakki nam beektu tasumaayyuu arruma nu feetti hin jette. Garuu namichi bilbila kee karaa nama kan biraa beeka bira geera jechuudha. Nagaa gaafattee beekta? 32 magal kaankee. Waan lama bakka sadiitti ramee taa'u naannooma fuula kee kanarratti argaan jira. Waan lama bakka sadiitti ramee taa'u. Maaloodha?
Fuji gurra. Yes, gurra lama. Ijake. Funyanko. Funyanke. Yes. Natim deta. Akka gurra lama qabdu natim te. Akka ija lama qabdu natim te. Ol jedhi akka funyaan lama qabdu natim teetta. Raajii boodanaa waan namni argaka. Jeen impoin. Dhoksaakoo mul'ata isa namni arginu. Raajoonni sobduun tokko immoo waanuma gabaanii beekuu waanuma argamu akka waan mul'atitti fakkeessee haasaa jedha ergaan viidiyoo kana. Asgabbaay ol jedhi. Ana booddee. Ilkaan kee 36. Eesh ameen. Ati gurra 8 godhata. Sii darba. Silaa saba kana sii darba maan hin goyyomsu. Sii darba maan itti taphatu. Sii darba siif iyyuu obboleessa koo. Obboleettii koo. Dhugaa sii darba. Garuu ati sagalee waaqayyoo qofaatti qabani malee. Sii darba ishee. Ameen. Mbeeku waan saa. Ejjite torba. Waan ta'e hin beekne waan ta'us hin dandeenye ilkaan 36 ta'a dirama irraa waaqayyo. Ameen. Ish ameen. Gadisa ayooduma. Amma gorri lama iyyuu nu cinqee gorri lama iyyuu jireenya kee jeeqee gorri lama iyyuu amma wanti nuti dhageenyu iyyuu amma nu dabbaree nu jibbisiise gurra 8 maalitti goota? Raajii boodana. Ameen. 8 godhata. Ameen. Mbeeku waan saa. Ejjite torba. Mbeeku waan saa. Gurra 8 godhata. Ilkaan 36 godhata. Ani mbeeku kun milikkita addaati. Ameen. Mbeeku waan saa. Ejjite torbata. Ameen. Ish ameen. Gadisa ayooduma. Bareetti kennoo maaltu fide amma madiraa waaqayyo. Why? Maanni birii immoo maal orma? Qorumsa. Arra viidiyoo kana raajiituma sobduudhaan xumurra qaba. Nafaana tura sirriitti na hordofa. Ejjennaan faana kootee karaa keerratti jabaatee miilli koos hin fedhinte. Sagalee. Sagalee. Maaliif akkasii waan isaaf galeef dubbate baay'een namaa garuu otoo isaaf hin galee jecha kanaa dubbate namni miilli isaa bitintirre haala baraa faana deemu namni miilli isaa karaa Kiristoos irra jabaan haalota yookiin bu'uura nama godhatee bu'uura hundeessaa godhatee hin deemu Kiristoos ilaallatee adeemu maaliif hin gamanere mootummaa waaqaa galuuf. Sagalee isaa completely geeddaree mucaan kun sagalee isaa jechuudha. Raajichadha maqaan isaa raajicha. Mucaan kun mucaa ajaa'ibaatti baay'ee faarfannaa faarfataa dibbee rukutaa waldaa kana guutuu dura bee faarfachiisaa jira jechuudha. Sayyuu dibbee rukutaa. Waaqayyo mucaa kanaa guddisu. Mee guddadhu ittiin jedhaa. Wow. Mucaa ajaa'ibaatu dhugaa mucaa sirriitti